Wow, namooti Oromiyaa keessa jiran hundumtuu abbaa manaa ta'uuf jechaa jiru. Namooti yaaddoo keessa turanii fi mana seeraan alaa fi lafa seeraan alaa qabatanii turanii mootummaan Oromiyaa akka gabaasetti waraqaan seera qabeessummaa akka laatamuufii fi manni isaaniif lafti isaanii abbaa qabeenyummaa akka ragga'uuf himamee jira. Kanumarraan ka'uutiin namooti baay'een gammachuu keessa jiru. Baga gammaddanii warreen manni keessan isinii mirkanaa'e abbummaan manummaa keessanii Abdii Niwusidhaan like share waa'ee ijaarsa manaatirratti ijoollee baay'een gaafii na gaafatanii turtanii viidiyoo kana waa'ee ijaarsa manaa kanan lakkisii qaataa deddeebi'anii ijoollee baay'een na gaafatanii isiniifan deebisa osoo hin jedhuun dagadhee dhiifama ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Asqalach jalatti argamtanii yeroo ammaa kanatti caraqaan namootarraa fudhatame yookiin immoo hin deebi'aa kan jedhame sun ijoolleen masagabamtanii ammas lammata qarshii kaffalchiisuu jechuudha isinii galee qarshii warroon nama fakkeenyaa fi lafti isinirraa fudhatame hin deebi'uu qabe warri isinirraa fudhatame hin deebi'a garuu maal kaffaltu birrii 200 fi waan ta'e waan akkasii kaffaltanii lafa keessa fudhattu jechuudha namoo warreen udoo antiniin ilaalamin ijaarramee mana bareedaa irratti ijaartanii odoo pilaamii ምናምን ittiin kennamin dhakaadhaan faa bareechitanii ijaartanii mana antiniit irratti kunillee dubbatamee maxxanfamee ture argitan ta'ee hin argine ta'ee hin beeku bakka lafa pilaamii hin qabne irratti dhakaadhaan amma fakkeenyaa fi diigamuun diigama maaliif oggaa kana hin mallatteessan malee pilaamii itti fudhatamee hin fudhanne hin dubbatame malee pilaamiin ittiin kennamne jechuudha caraqaa isinii galee kanaaf caraqaa san irratti warreen pilaamiin itti ba'uudhaa fi itti kennamuudhaa fi warri masagabamtan odoo harka keessan ittiin fudhatin amma jalqabsiistanii lafti kunii beektanii dhugaa dubbachuu fi sirrii miti. Kanaafuu xiqqeessitanii illee mana eenyumaanillee ijaartanii akkasitti irra tursiisuu danda'uudha malee mana dhakaadhaan bakka asirratti bareechanii ijaaran kana beektanii xiqqoo rakkoodha. Kanaafuu waan akkasiititu jira isiniin jedha. Diigamuu ammasillee hin diigamaa jira maaliif pilaamii ittiin kennamne osoo harka keessan ittiin taqabbalanii mana seeran bareechitanii dhakaadhaan irratti ijaaruun kasaaradha. Isinii galee kana amma kana dhugaa dubbachuuf kan nama eenyu jedhu isa kana amma mucattiin takka maal jetti seetanii koomentii jalatti bara kana pilaamiin itti kennamee jedhanii masagabameen ture garuu masagabanii kennuu qofa achumaan jalqabsiisee amma garuu dhumachuu ka'ee pilaamiin illee naaf hin kennamne jette gin waan akkana kana dogongora beektanii kasaaradha birrii irraa mana ijaaruu fi dhugaan mana ijaaruudhaaf birrii xiqqaan nama gahu har'a miliyoonni 3 miliyoonni 4 mana bareedaa ani saayyuu haa ta'u likkeenyaa ijaaruuf miliyoona 2 hanga 3titti si fixaa jechuudha miliyoona 2 darbaadha astakaakaltee keessa saasirreessitee bareechuudhaaf miliyoona 3 fi 4 si gaafata mana bareedaa jechuudha. Amma gaa jalqabsiisuudhaaf iyyuu miliyoona 1.5 waan akkasii si fixaa jechuudha. Lafuma keessaa baastee eenyu jechuudha. Kanaaf isa kana kasaarurraa qasettanii qasechuunis dhugaa dubbachuu amma pilaamiin sun harka keessan ga'utti hanga taqabbaltanitti mana bareedaa caraqa irratti ijaaruun bataamitti kasaaradha. Wanni eenyu ta'e tokko hin jiru. Kanaaf muddamuu miti. Warreen pilaamii qaban warreen seera qabeessa ta'e rakkoon qabu warreen seera qabeessa hin taane garuu gaafa ijaartanii diigan bataamitti namatti dhagahama. Kanaafuu qasettanii warreen pilaamii hin qabne lafti keessan mana bareedaa irratti ijaarina. Kuni beektanii maxxanfamee ture dubbisa keessatti waan an argee fi kanaaf isiniif qoodee isiniin jedha obboloota koo dhugaa dubbachuu fi namni bara darbe kana mana diigamaa ture arge manumaaf ijaarsiin godhu hanga seera qabeessa ta'utti jechuudha. Manni
akka fooqititti ijaarame manni akka bakka miliyoona meeqan ijaarame musattiin takkaan beektanii birrii baankii keessa hojjetti caraquma irratti jechuudha. Naannoo miliyoona 4 tokko liqeeffattee mana san billaadhaa mastaawutii gootee ijaarte. Yeroo kanatti gaafa qaniin ga'u qaniin irra ga'e manni sun hin diigame. Ishiin akka sammuu taate. Liqaan kun kaan liqaa kana mootummaa kana dhugaa dubbachuuf hidhaa waggaa meeqatti faradaa jechuudha. Yookiin birrii kaffaltaa yookiin hin dhamta. Kanaafuu waan akkanaa kana birrii liqiitiin irree mana ijaaruun birrii liqiitiin irree waan tokko hojjechuun wanta nama fayyadne tokko wanta nama kasaarsu tokko hojjechuun bataam itti rakkoodha. Kanaafuu irraa of eeggannoo godhaa waan akkanaati irraa isiniin jedha. So kanatu jira obboloota kooyi. An akka kiyyaatti wanti kun sirrii miti. Maaliifi hanga wanti kun sirrii ta'utti akka wanti kun ergixanyaa ta'utti ta'entini taqabbaltutti irratti ijaaruun sirrii natti fakkaatu isiniin jedha. Kanaaf yoo of eeggannoo gochuu qabdu obboloota kooyi har'aa. Kanaaf ijoollee baay'eedhaan akkana ta'e asii galee dhugaa dubbachuuf caraqaa irratti ijaaranii caraqaa irratti kilaasii meeqa ijaaranii kun waggaa meeqa obboleewwan dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya biyya arabaa jirtanii warreen ammallee dhuftanii hojjetataa jirtanii birrii keessan harkatti qabadhaa. Bakka bilaamiin jiru bitadhaa. Yoo bakka bilaamiin dhabdanillee birrii keessan walitti qabdanii ittiin hojjettanii ittiin birrii san walitti qabattanii lafa caraqaa simbiloo kan boru sanirraa fudhatamu miti. Nurraa fakkeenya fudhachuu dandeessu. Nuyaan waggaa meeqa hojjetee kasaara nu galchan wantoota namoota akkanaatirraa barachuu dandeessu. Ijoolleen amma dhuftanii hojjetataa takka jettanii hojjetaa jirtan birrii keessa walitti qabachuu qabdu malee lafan bitadhaa manan bitadhaa yoo jettanii kasaaradha. Amma bilaamii itti kennamee daandiin irra darbee wanti sun cheekii godhamutti lafan bitinaa irratti illee ijaarina. Maaliif nuyyuu hin kasarree jechuudha. Kasaaradha. Annaa kanatu jira yaa obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa. Rabbiin nu haa eegu nu haa tiksu. Nuyi fayyaa qabnaa. Ijoolleen balaa kanaan mana madaamii keessatti kilooriksii dhuganii ijoollee baay'ee jira manni jalaa diigamee dhugaa dubbachuuf garuu gochaan akkanaa kun shaggaa miti. Takka jedhee kaawwan waaqni fidee wanti godhan tokko hin jiru. Angasii danda'amutti anga rabbiin humna sii kennutti hojjettuudha malee har'a waan kana dhabe jettee gaafa lubbuu keetii irratti tarkaanfii fudhatte wanta siin deebineedha. Gaafa obsitee hojjette immoo itti dhufuu dandeessa. Qabeenyi fixeensaa hin argamtisiin baddis. Kanaafiyyuu asirratti obsa barbaachisaa. Waan tokko dhabe jettee birrii amma nyaatame jettee gaafa lubbuu keetii irratti tarkaanfii fudhatte sumatu umurii kee guutuu abidda keessatti gubata malee namni si wajjin gubatu hin jiru. Si galee kanaaf obsuu nama barbaachisa. Namni obsa qabu yaa Rabbi dhugaa dubbachuuf namni yeroo tokko beektanii waa hedduu obsee qormaata hedduu keessa darbee isatu jabaa ta'a. Waa xiqqoon obsitu taanaan waan guddaan gaafa sitti dhufe allaqa. Naa kanatu jira isiniin jedha obboloota kooyi. Turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa. Warreen YouTube kanaaf haaraa taatan immoo like, subscribe